Tole baga nagaan dhuftanii maqaan keessan eenyudha eessarraa dhuftanii gaarummaa waaqayyo lafa kanarratti isiniif godhe maalidha maal nu gaafatu? Ishgalatama jecha maqaan koo Asxoota Baqqalaan jedhama bakki dhufe immoo ganda duwwaa lama asuma jechuudha. Waaqayyo waan baay'ee naa godhe waaqayyo waan guddaa naa godhes. Waaqayyo baagani iddoo kana dhufeeni waa tokko illee qaban ture hundumaan duwwaan ture. Hojii isin qaban ture maatii kos maatii harkalleessaadha maatii jeeqamaa dhukkubsataa akkas abbaa koo dhukkubsataadha hundumaan duwwaa ture. Garuu waaqayyo ulaa kanatti anaaf waan baay'ee waan guddaa naa godhe agarsiise galanni guddaa ibsa qabu. Inni jalqabaa gaafa ni as dhufee qaamni keessan qaamni shanansaan as waaqeffachaa ture guyyaa tokko raajii achi na waaman. Na waaman eessarraa hojjetannaan asumaan jedheen. Naan hojii qabdu jedheen hojii qabu jedheen. Waaqayyo ajaja siif baaseera naa jedhanii. Haa sana booddee ati nama jireenyi kee xaxaa namaatiin kan jirudha. Xaxaa nama torbaadhaan kan xaxatan deebi'ee naan jedheen. Isaan keessa milikkitaaf mee naan jedheen. Namni ammas akkasii dawal maali jedheen. Naa mucaan koo ammas naa dawal warra torbaan keessaa beeka isaaniis goddenyootu godhachuun isaanii. Isaan keessaanii tokko yeroo hundumaa sikkii naa dawal galgalees galmas galgalees naa dawala. Arraa kaasee sirkii sana akka hin dawalamne sirraa kutee kanaan jedheen. Guyyaa kaasanaati kaasee namni sun sirkii isaas naa dawalee nama isaas qaama hin argine jireenyi koo jijjiiramaa dhufe. Abbaan kee maal ta'e naan jedheen. Hin kufanii hin jedheen. Amma meennaan kuma lamaaf fudhatu koo akkasaan kufannaan. Miilli isaanii gara tokko kun baay'ee nokkolu yennaan nokkolu jedheen. Kan nokkoleetti ulee lamaan deemu gadi baamana. Harka isaanii kan akkas qabuuf jedheen naan jedheen. Harki isaanii kun baay'ee qallata maan jennaan dhugamu harki isaanii kun miilli isaanii kun gaduu ba'ee harki isaanii kun baay'ee qallata. Sirriidhaan jedheen. Arraa kaasee xaxaa abbaa gadi jiru sana hiikee dadhanii. Abbaa koo sana booddee turee gaafa nagee ilaalu isa duulee lamaan dibanii ulee tokkoon deemu. Isa dur manaa gadi hin baane gabbaan iddoo maasii ga'anii haqanii ilaa deemu. Kana kan hundumaa kan naa godhe waaqayyoodha waaqayyoon naa galateeffadhaani. Harka keessa walitti buusaa ammayyuu ilillee galata Yesuusi. Tole yeroo namni waaqayyo asii sagalee kana baasanii kaasee yeroo ammamii gidduutti abbayeen keessan ol ga'anii deemuu danda'aniiru? Yeroo dhiyoo keessattidha. Naannoo torban sadii akkas waan ifinne gidduutti kan isaan jijjiirama agarsiisanii isa dur kellaa keessan baane ba'anii deebi'anii iddoo maasii ga'anii isa ulee lamaan deeman ulee tokkoon isayyuu durgani kuphaan turan. Ofirraa daa'imman kubbaan waan ol kaadoo ta'an malee kubbaan daa'imman turan. Amma garuu jijjiirama baay'ee irratti ta'e sun hundinuu hafee akka barbaadan kubbaanii kaa'anii akka barbaadan deemanii immoo ulee tokko sanaanii deemanii deebi'u kan hundumaa immoo kan godhe waaqayyo. Dabalataa immoo ani hojii qabu ture. Hojii qabu ture naan arraa kaasii xaxaan kee kameeraa gufuun si dhoofis buqqeeraa jireenyatti baasanaan jedhanii. Isaan jedhee turre anis galanni waaqayyo fatoo hojii sinan argadhee amma immoo galanni waaqayyo fatoo hojjechaa jira. Deebi'ee ati manaa koo baay'ee dhiphoo ture harma ishee jechuudha. Addanatti ashaboota fidaa isinii kan naanii. Qaammee keessa jechuudha fidaa kaa'anii. Ashaboota fuudhatti kadhatamee deebi'ee ashaboota sana akkuma qaammee tumamee ashaboota sana fuudhee addunaa galuuni harma ishee irra kaa'ee fi nyaachisa. Keessaa isin dhiphoo ture qaama ishee keessa isin dhiphoo ture. Namni sodaachuu egaa guyyaa gaafa ashaboota sana irra kaa'attee nyaatte kaastee jiru. Harmi ishee achumaan dhiisee dhukkubni inni keessa ciniinus achumaan badee qaama hundumaa nagaa taatee kana waaqayyoon naa galateeffadhaani. Harka keessa walitti buusaa ilillee galata Yesuusi. Tolee dhibeen haadha manaa keessanii kun yeroo ammamiif irra ture? Yeroo dheeraaf gara ture amma isheen ortodoksii keessan dhufe. Qaamni keessan dhufu jalqaba iddaa iddoo biraas dhageessin beekoni amantii ortodoksii. Qaamni keessa ijoollee wajjin dhufe achumaan natti minyaa'e natti tole asitti na fenne. Isheen achi jirti jechuudha. Isheenaan immoo gariin itti himeen du'aa beekti. Qalalli galuu nan kaas waan adda ta'u namni akkasitti fayyaa inni akkasii akkas ta'ee seenaa adda nakaasaaf hin ture. Isheen gaafa sana fuudhee ashaboota sana irra kaa'u inni amantee yeroo dheeraaf kan irra ture baqafamee ture mana yaalaa saalatti geessee baqasee ture tokko. Isuma dhukkubbisan dhiisuu didi. Garuu inni marga ashaboota sana namne waan hundumaan bilisa ta'e nagaan mana keessaas naa ta'e jireenyi koo isa duraarra naa fooyyee akkuma isaan jedhan manni ashaboo kun gale mana jireenyi galee mana fayyaan galee wanta hundumaan iddoo ashaboo kun galee isiniin eebbisa argaasan akkuma isaan jedhan eebbi hundumtuu hin ta'e nagaan mana kootu hin ta'e galanni waaqayyoota waaqayyoon naa galateeffata. Ammayyuu namni hundumtuu harka keessa walitti buusaa galata ilillee waaqayyoo dhaabbaadhaa. Isin addana dhuftanii haati manaa keessan ortodoksiidha. Asii amantii maan fuutanii galtanii amantii ishee kan addana hin taane
Soogitti seenanii asii fuutanii baatan humna sagalee waaqayyootiin fayyina ishee ta'e. Fayyina ta'eef. Dhuga baatiin inni immoo namatu asii guyyaa sajuutiidha dhufee manatti nan lole. Birrii irraa qaba ture. Birrii laatti qaba ture masanaaf. Lama ta'anii kan goddanyaa lamaadha. Birrii nuu laatti malee inni tokko duukaa akkuma gargaarsaatti dhufee. Anuma sagantaa dhufuuf hin jedhu. Birrii kun laatti malee birrii si laatti qabuuni. Sanbanni kun ammoo sanbata booddee si laatti jedhu. Utuu sanbata beeku wanta laatti qabu ture. Garuu jechumaaf hin jedhu malee. Uummanni isa booddee aalma adeemanii as dhufe. As dhufee xiqqii sana ta'an ture. Achumaan raajiini ka'ee meetii naan jenni. Nan ka'ee foorichi meeran foorichi nan dhabe gaasa namoonni jiran jiru foorichi nan dhabe naannoo kana mini foorichi eegannaani naa foorichan maal kan tokko aariidhaa inni dhufe foorichi mini endee waan gochuu danda'u achi jedhana kolfi warra silaatti jedhani meeqaa kee akkas godhii jedhani lamuu lammataa wal dargeeti kolfi warra silaatti meedhi atis beektaa anis beekaa inaasa'u kolfi warra silaatti jedhani nan kolfee hubatti raase lamuu lammataa wal dargeetu hin jedhani. Isa booddee namichi birrii narraa qaba. Waaqayyo garuu lafa ni fide beeku birrii 2,500 utuu torbe sana ta'e birrii irraa godhanaa dheef. Achi utuu sanaa jiru hojii ni argadhe. Gaafa hojii jalqabu ala boodee deemaa jiru isaan hojii qabu turan. Lamaan isaan hojii qabu turan. Hojii isaanii suni akkuma raatii gaafa ajaja baasee kaasee walumaa akkama akka ta'e waaqayyoo fi isa godhichaa beekan waan godhu sin qabu. Sana booddee jarri sun amma lamaan saayidii wal gaafa lamataan lolan lamaan saayidii wal lolan isa jalqaba. Walii saayidii deemee wal jibbanii lamaan saayidii wal fudhatanii achi hin badan. Deebeen taraakoo amma isaan gaafa sanatti kolfan darbee koo itti kolfa. Kan naagame muka eegaa waaqayyoon malee ofii akka baadhees bineen qabeenya baadhees bineen kan naagame immoo dhugaa jiruu fi waaqayyoodha waaqayyoon nagateeffadhaa. Ammayyuu sabni sagalee ammaa dhageessan harka keessa walitti buusaa galata gooftaa kanaaf laadhaa. Haleluuyaa. Noorii dhuga baatu isaa bara baraa ta'e gooftaa si gargaare biraan hafini. Ammayyuu sabni waaqayyo harka keessa walitti tumaa gooftaa kana galateeffadhaa. Dhuga baatii ammaa keessatti yoo dhageessaniitu ta'e